Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Nagaan ayyaanniif araarri waaqayyoo hunduma keessaniif abaay'atu barattoota Focus Finfinnee fi namoota sagalee kana dhaggeeffachaa jirtan iddoo fagoof dhiyoorraati. Nagaan waaqayyoo daddabalee isiniif abaay'atu. Ani Paaster Naa'ol Baqqaleetii. Akkuma yeroo darbe waliin jalqabne ergaa gara Qolosaayisiin walii wajjiniin qayyabachuu jalqabne ammas jaalala waaqayyoo ta'ee kunoo kutaa nutti fufnee jirra. Waaqayyoon baay'iseen galateeffadha. Carraa kan argadhee dubbii waaqayyoo isinii yeroon qoodu gammachuu guddaadhaanidha. Kutaa baay'ee jaallatamaa macaafa qulqulluu ergaa Phaawulos gara warra Qolosaayisitti barreesse gaafa walii wajjin qayyabannu baay'ee wantoota teoloojii gadi fagoo of keessaa qabanii fi barumsoota gurguddaa kiristaanummaa keessatti baay'eedhuma murteessoo ta'an kan of keessatti qabate. Ergaan Qolosaayis kun ergaa gurguddaadhaan badhaadhaadha. Waaqayyo gaanu gargaaree amma ammaatti waa baay'ee wajjin kaasaa turreerra. Har'a xiqqoo ishee yaada bal'aadha kan wajjin ilaallu. Boqonnaa tokko lakkoofsa 15 kaasee amma 20tti kan jirutu wal wajjiniin barannaa. Hamma dhumaatti akkasiin macaafa qulqulluu keessan banattanii gammachuudhaan na duukaa buutanii hordoftan nan barbaada. Kutaawwan hundumaa keessaa kutaa kanarratti yeroo baay'ee gaaffiitu ka'a. Lakkoofsa 15 amma 20tti kan jiru kana wantoonni tokko tokko nuun qayyabachuu qabnu waan jijjiruuf isaaniin illee akkasii yaadaan qabdanan gamanumaan jaalala waaqayyoon isin gaafadha. Akkuma yeroo kaanis goonu macaafa qulqulluu keenya baafannee dubbifachuudhaan jalqabna. Qolosaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 15 amma 20 maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Kiristoos bifa waaqayyoon ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa duras dhalate. Wanti waaqa keessa jiruuf wanti lafarra jiru hundinuu, wanti ijaan argamuuf wanti ijaan hin argamne, warri teessotarra ta'anii fi warri mootummaa qaban, warri bantii waaqaa keessaa gooftummaaf aboo qabu jedhamanii sodaataman isaan uumaman. Wanti hundinuu karaasaa uumame, isaafis uumame. Inni wanta hundumaa dura ture, karaasaa wanti hundinuu iddoo godhatee in jiraata. Inni mataa waldaa kiristaanaa isa dhagna isaa jedhamee waamameeti. Inni jalqaba waan hundumaati. Waan hundumaatti isa dura akka ta'uuf inni warra du'an keessaas dura ka'e. Waaqayyo guutummaa waaqayyummaa isaatiin isa keessa jiraachuutti gammadeera. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarse. Dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafarratti waaqa irrattis nagaa buuseera. Ameen. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Mee daqiiqaa gabaabaa waaqayyoon kadhannu. Gooftaa guddaa si galateeffannaa carraa kana nuuf laattee dubbii kee akka wajjin qorannuuf anaaf obboloota koo warra sagalee kana dhaggeeffachaa jiran waan gargaarteef maqaa isa jaallatamaa isa karaasaa hundumtuu natti tola jettee ilma kee Yesuus Kiristoosiin bara baraan ulfinni galanni kabaji hooqubaan amma bara baraatti siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo Gooftaa bara akkas ammaatu kana keessa sammuu namaa kan jeequ hafuura namaa kan dukkaneessu wanti baay'een bara baay'ate kana keessa anaaf obboloota koof garuu jaalala dubbii kee keessa keenyatti karaa hafuura qulqulluu nuuf dhangalaaftee har'as gammachuudhaan ija jaalalaatiin dubbii kee banannee saaqannee akka laalluuf ayyaana akkasii carraa akkasii obboloota akkasii pilaatfoormii akkasii waan nu mijeessiteef bara baraan galanni siif haa ta'u. Ammas dubbiin kun isaan kan qaqqabe hundumtuu ifa dubbii keetii akka argatan, ayyaana keetiin akka guutaman, keessi isaanii akka jijjiiramu, humna dubbii keetiin haala jiran keessaa ba'anii ulfina kee arguu akka danda'an, eenyummaa keetiin si hubachuu akka dandeenyuuf maqaa gooftaa Yesuusiin ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Yeroo kana booddee qabnu hundumaa nuuf eebbisii maqaa isatittiin nu filatte ilma kee Yesuus Kiristoosiif jedhii nuuf dhaga'ii. Ameen. Har'a eenyummaa Kiristoosiin hubachuu mata duree jedhu itti laachuu dandeenya. Qayyabannaa keenya boqonnaa tokko lakkoofsa 15 amma 20 irra jiru kana waa'ee eenyummaa Kiristoos kana gammadaan isinitti dubbadha. Kiristooloojii paartiidha baay'eensaa.
Kutaa kana keessatti harka caalu waa'ee eenyummaa Yesuus Kiristoosii ni ilaalla. Barumsi sobaa kamiyyuu xiyyeeffannaan isaa eenyummaa Yesuus Kiristoos irrattidha. Yeroo wangeela hojjettan iddoo garaagaraatti argitaniittu yoo ta'e waa'ee Waaqayyo Abbaa gaafa isin dubbattan namoonni naaranii, waa'ee Hafuura Qulqulluu gaafa isin dubbattan namoonni naaranii, waa'ee Yesuus Kiristoosiin gaafa isin dubbattan garuu namoonni amantaa garaagaraa hordofan baay'ee aaru. Maaliif jennaan Kiristoos kun giddugaleessa fayyinaati. Santarii jireenya bara baraati. Kiristoos kun macaafni qulqulluun Yesuus Kiristoosiin beekuun jireenya bara baraatiidha waan ta'eef. Eenyummaa Yesuus Kiristoos kana beekuun mataadhuma isaatti jireenya bara baraati. Isa kana nama baay'ee jalaa dukkaneesseera seexanni. Kanaaf namoonni baay'een gaafa isin maqaa Kiristoos Yesuusiin dhooftan inaaruu isa sila nagaa isinitti haasa'aa jiran hin jijjiiramu. Fayyinni keenya Kiristoosii wajjin walitti hidhatee waan jiruuf. Kanaaf eenyummaa Yesuus Kiristoosiin sirriitti beekuudhaaf qophaa'uu qabna. Nama nu gaafatee deebii nurraa barbaadu hundumaaf akkuma Phexros jedhu deebii ga'u laachuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'uu beekuu nu barbaachisa. Kanaaf bal'isnee isa kana wajjiniin baranna jechuudha har'a. Eenyummaa Yesuusiin gad fageessinee amma macaafa qulqulluu irratti nuuf barreeffame hin hubannu taanaan jireenyi kiristaanummaa keenya baay'ee shakkisiisaa ta'a. Ejjennoon keenya istaandii nuun kiristaanummaa keenya irratti qabnu shakkisiisaadha. Amansiisaa miti jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoo guddaadhaan dhimma eenyummaa Yesuus Kiristoos kana qayyabachuu qabna. Ani waan muraasan tuttuqaa isin garuu gadi fageessanii kallattii ani isinii kennurra buutanii akka isin qayyabattan isinin jajjabeessa. Har'a gaaffii tokko tokko isin gaafachuudhaan jalqaba. Tarii maal ilaaluudhaaf jennaa kutaa kana keessaa kan jedhu akka bitaa isin hin galletti gaaffii tokko tokko isin gaafachuudhaan yoon jalqabe bareedaa ta'a jedheen yaada. Tokko Waaqayyoon ijaan arguun akka hin danda'amne macaafni qulqulluun keessaa baasee iddoo garaagaraatti dubbateera. Ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 20 irratti Waaqayyo ofuma isaatii namni na argee jiraachuu hin danda'u jedheera Museen. Gaafa inni si arguun barbaada ulfina kee na argisiisi jedhee gaafa Museen kadhatu kana Waaqayyo matu jedhee namni fuula koo argee jiraachuu hin danda'u jedha Ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 20 irraa. Akkasuma Isaayaas boqonnaa 6 lakkoofsa 2-3 gaafa dubbifattanii nama miti ergamoonni qulqulloonni Waaqarraallee ulfinni Waaqayyo waan isaan sodaachisuu fi baallee lama lamaan fuula isaanii haguuggatanii, baallee lama lamaan miilla isaanii haguuggatanii, baallee lama lamaan yookaan koochoo lama lamaan immoo barrisaniitu walitti lallabu. Inni qulqulluudha. Lafti hundumtuu guddummaa isaan, qulqullummaa isaan, gaarummaa isaan guuteeradhaniitu suraafeloonni yeroo isaan sagadan Isaayaas boqonnaa 6 irratti in argina. Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irratti immoo Yohaannis gaafa barreessu homti nu takka Waaqayyoon hin argineedha keessaa baase. Ilma tokkicha sabbaa bira turetu isa tarrakee, seenessee, ibsee malee namni Waaqayyoon argee beeku hin jiru. Homti nu takka Waaqayyoon hin argineedha keessaa baase. Faallaa kana immoo macaafa qulqulluu keenyarraa namoonni tokko tokko Waaqayyoon argineerra gaafa isaan jedhan immoo argina. Fakkeenyaaf Isaayaasumti Gassiqee boqonnaa 6 kana akka darbeen immoo Waaqayyoon hin arginan badee jedhee yeroo inni dubbatu nagarra. Boqonnaa 6 irratti jechuudha. Yohaannisis immoo mul'ata isaa boqonnaa 1 lakkoofsa 12-20 irratti Waaqayyoon akka argee Yesuus Kiristoosiin fuulaa fuulatti eddanne ulfina isaan ol buutame, ulfina isaa ganamaatti erganne deebi'ee booddee akka isa argee fuula isaa duratti gombifamee akka kufe dubbateera. Kanaaf Waaqayyoon arguun hin danda'amu moo arguun hin danda'amu? Inni kun qabxii xiyyeeffannaa keenyaa isa tokkodha jechuudha. Qabxii xiyyeeffannaa keenyaa inni kan biraan kutaa kana keessaa isin iddoo itti laattanii qayyabachuu qabdanii Kiristoos uumama hundumaa dura dhalatee gaafa jedhu maal jechuudha? In dhalate jechi jettu sun maal kan ibsituudha? Kun jecha barumsa dogoggoraa baay'een irraa maddeedha. Seenaa waldaa kiristaanaa keessattis arras bara keessa jiru keessatti waan ta'eef Kiristoos waaqa miti namadha warri jedhan namadha garuu hangafa namaatii in dursa dura dhalate malee inni sinuma dhalate just namadha kan jedhu in kaa'u. Uumama hundumaa dura dhalate jechi jedhu maal jechuudha? Dhalachuusa foonii takka hin jenneefi namoonni Yesuusiin dura dhalatan namoota baay'ee jiru. Yesuus reefuu waggaa 2000 erga fooniin dhalate. Uumama hundumaa dura dhalate jedha taanaan dhalachuun kun isa kamidha
kan jedhu qayyabachuu nu barbaachisaa jechuudha. Qabxii xiyyeeffannaan keenyaa inni sadaffaan Yesuus Kiristoos uumaa waan hundumaa ta'uusaa akkamitti hubachuu qabna. Kutaa kana keessaati waan hundumtuu isaan uumame isaaf uumame jedha waan ta'eef uumaa waan hundumaa ta'uusaa sana akkamittiin hubachuu qabna. Yesuus utuu hin dhalatin dura iyyuu uumaa ture moo maal jechuudha. Fooniin dhalachuusaa dura eenyummaa Yesuus irratti waa tokko kaasuu qabna jechuudha. Tu waggaa 2000 wayi har'aa fooniin Beetlehemitti hin dhalatin dura Yesuus Kiristoos eenyummaa akkamii qaba ture ni jedhu waan ilaaluu qabnu keessaa tokkodha. Inni afuraffaan Kiristoos mataa waldaa kiristaanaati yeroo jennu maal jechuudha? Jechumti mataa jedhu kun maal kan ibsudha? Jechi kun baay'ee jecha baay'ee qayyabatamuu qabudha. Abbaan manaa mataa haadha manaati. Kiristoos mataa abbaa manaati. Mataa waldaa kiristaanaatis macaafni qulqulluun gaafa jedhu mataa isheen jettu kun maal ibsiti? Waldaan kiristaanaaf Yesuus hariiroo isaan walii wajjin qaban hariiroo akkamiitii isa jedhu ilaaluun nu barbaachisaa jechuudha. Inni shanaffaan Kiristoos warra du'an keessaa dura ka'ee kan jedhu immoo argina. Waan hundumaatti hangafa akka ta'uufitu warra du'an keessaa dura kaafamee jedha. Hangafa du'aa ka'uu jechi jedhu kun macaafa qulqulluu keenya keessaa iddoo biraatti illee argama. Akkamitti Yesuus hangafa du'aa ka'uu ta'uu danda'a? Alaazaar fa'aa Yesuus dura kaa'aniiru. Intalli Yaa'iroos fa'aa Yesuus dura kaateetti. Ilmi haadha hiyyeessaa sanaa Yesuus dura ka'eera. Akkamitti hangafa du'aa ka'uu ta'uu danda'a Yesuus kan jedhu hangafa du'aa ka'uu jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaaluu nu barbaachisa. Inni ja'affaan Waaqayyo guutummaa waaqayyummaa isaatiin Kiristoos keessa jiraachuutti gammadee gaafa kutaan kun jedhu maal jechuudha? Guutummaa waaqayyummaa jechuun maal jechuudha? Waaqummaa yookaan waaqayyummaa jechi jedhu kun immoo hiiki isaa maalinni? Waaqayyo guutummaa waaqayyummaa isaatiin Kiristoos keessa jiraachuutti gammadeera gaafa jedhu waaqayyummaan maalinni inni jedhu waan qayyabachuu qabnudha. Inni torbaffaaf inni dhumaa Waaqayyo waan hundumaa karaa isaa ofitti araarse gaafa jedhu waan hundumaa inni jedhu maalinni? Termiin yookaan gaaleen fireeziin waan hundumaa jedhu kun maal jechuudha? Waaqayyo waan hundumaa karaa isaa ofitti araarse gaafa jedhu waan hundumtuu maal fa'i kan jedhu waa tokko ilaaluun nu barbaachisa jechuudha. Egaa amma ammaatti seensaaf qabxiilee xiyyeeffannoon dubbadhee wantoota nama kakkaase kana tokkoon immoo keessa linnee yeroo itti walii wajjiniin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa macaafa qulqulluu keenya gaafa laallu Waaqayyoon arguun akka inni hin danda'amnetu argina. Walumaa gala akkuma sila isinii kaasee Ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 20 irrattis Waaqayyo Museedhaani Museen ulfina kee na argisiisi jennaan Waaqayyo ulfina koon fuula kee dura dabarsa malee namni fuula koo argee jiraachuu hin danda'u gaafa inni ittiin jedhu argina. Yeroon darbu dugda koo argita duuba koo argita jedhee Waaqayyo akka inni fuula isaa dhoksee namni fuula Waaqayyo argee jiraachuu akka hin dandeenye Waaqayyo matu dubbate kana. Yohaannis 1:18 irrattis immoo homti nuti akka Waaqayyoon hin agarre ilma tokkicha abbaa bira ture sanatu dhufee waa'ee isaa beeksisee jedha waan ta'eef ifatti kun yaada ifaadha. Maaliifitu namni Waaqayyoon arguu hin danda'u kan jedhu sababa gurguddaa lama kaasuu dandeenya. Inni jalqabaa Waaqayyo hafuura waan ta'eef. Waaqayyo hafuura waan ta'eef ija fooniin hin mul'atu Waaqayyo. Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 24 irraa Waaqayyo hafuura warri isa waaqessanis hafuuraaf dhugaadhaan isa waaqessuun hin ta'aafii jedha. Waaqayyo hafuura gaafa jennu eenyummaa foonii kanaan ija foonii kanaan arguu cabbaxuu hin dandeenyu qaqqabuu hin dandeenyu Waaqayyo hafuura jechuudha. Kanaaf ija fooniin argamuu hin danda'u Waaqayyo. Inni kun yaada tokko ta'uu danda'a. Yaadi inni lammaffaaf inni baay'ee guddaan garuu hafuura ta'uusaa duwwaaf utuu hin taane ulfinni Waaqayyo ulfina dhalli namaa argee taqwaaqwaamuu danda'u, jala dhaabbachuu danda'u, of kaluu danda'u waan hin taaneef namni Waaqayyoon arguu hin danda'u. Waa lama isinii kaase. Tokko Waaqayyo hafuura waan ta'eef namni Waaqayyoon arguu hin danda'u. Inni lammataa immoo ulfinni Waaqayyoo ulfina namni argee of kaluu danda'u irra waan darbuuf. Namni ulfina kana argee deebi'ee jiraachuun waan hin dandeenyeef. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irraa Waaqayyo ifa homti nutti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata jedha Phaawulos gaafa dubbatu. Ifa akkamii? Ifa homti nutti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata Waaqayyo.
Kan isin dhibu Waaqayyo miti wanta Waaqayyo uume keessaa waan baay'ee jaguunne ilaaluu hin dandeenyu nuun aduu dabalatee jechuudha. Baay'een keessan kana gochuu dandeessu borga namarra baakaatanii gaafa biiftuun baatu biiftuu keessa ilaaltanii daqiiqaa tokko miti sekeendii 30 turuu hin dandeessan. Ndaawum gaafa sirriitti baatu immoo sekeendii 5 iyyuu ilaaluu hin dandeessan biiftuu. Waaqayyoon miti wanti Waaqayyo uume iyyuu guutummaa guutuutti kan argamuu danda'u kan ilaalamuu danda'u ija guutamee ilaalamuun kan danda'amu miti. Teolojiyaaniin an baay'ee jaalladhu tokko kutaa kana gaafa barsiisu akkas jedha. Ani Yesuus Kiristoosiin yookaan ani Waaqayyoon nan jaalladha jedha. Waanan ija guutees argeef utuu hin taane waanan isaan ija guutee waan hunda argeef jedha. Isinii galeeraa waanan jedhu kun ani Waaqayyoon nan jaalladha waanan ija guutee isa argeef utuu hin taane waanan ija guutee isaan waan hundumaa argeef. Waaqayyoof galannaa ta'u. Ifa aduu ija guunnee ilaaluu hin dandeenyu garuu ifa aduutiin ija guunnee waa hunda arguu dandeenya. Waan fokkisaan argina, waan bareedaan argina. Ifichaan waan baay'ee arguu dandeenya. Ificha garuu ija guunnee arguu hin dandeenyu. Waaqayyo akka kana dheetu kanatti fakkeessa. Waaqayyoon ulfinni isaa ulfina namni argee of kaluu danda'u, irraa hafuu danda'u miti Waaqayyo. Kanaaf argamuu hin danda'u Waaqayyo. Garuu Waaqayyoon immoo waan baay'ee argineerra. Cubbuu argineerra, qajeelummaa argineerra, hamaaf gaarii arginee adda baafanneerra. Kanaaf Waaqayyoo argamuu hin danda'u. Macaafni qulqulluun gaafa jedhu konseptii kanaan akka inni ta'e in agarra. Kan nama dhibu immoo mitiiti qulqullootumti Waaqarraayyuu akkan sila sinii kaa'e Isaayyaas boqonnaa 6 gaafa dubbistan qulqulluudha Waaqayyo gooftaan maccaa jedhanii walitti lallabu fuula isaanii haguuggatu jedha. Maaliif fuula isaanii haguuggatu jennaan ifa fuula Waaqayyoo irra jiru ergamoonni illee ilaalanii of kaluu hin danda'an jechuudha. Ija guutanii ifa ulfina Waaqayyoo arguu waan hin dandeenyeef arganii immoo irraa hafuu waan hin dandeenyeefitu Waaqayyoon arguu hin danda'an jechuudha. Kanaaf egaa macaafa qulqulluu keenya irratti namoonni Waaqayyoon arginee irradhaan akkamitti argarre yoo jettan amma Waaqayyo ofiisaa isaanitti mul'isuudhaaf akeeke qofatu Waaqayyoon argan. Isa kana jalqaba adda baafachuu qabna jechuudha. Amma isaan Yesuus Kiristoosiin arguudhaaf yookaan amma Waaqayyo Abbaan ofiisaa isaanitti mul'ise duwwaa. Kanaaf amma Waaqayyo ofiisaa isaanitti argisiisuu barbaade qofatu Waaqayyoon arguu danda'u jechuudha. Warri Waaqayyoon argine irradhaan yoo jiraatan. Garuu macaafa kana keessa baay'ee kan namatti tolu Waaqayyo argamuu hin dandeenye kun ofiisaa argisiisuu hin danda'a kan jedhutu lakkoofsa 15 irraa argina. 15 irraa maal jedha? Kiristoos bifa Waaqayyoon ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Waaqayyo ijaan argamuu hin danda'u. Waaqayyo ijaan argamuu hin dandeenye kun garuu argamuu hin danda'a kan jedhutu barreessaan ergaa Qolosaayiis kun dubbata jechuudha. Akkamitti jennaan eenyummaa Yesuus Kiristoos keessaan Waaqayyoon bifisa ijaan argamuu hin dandeenye kun ijaan argamuu hin danda'a. Kiristoos bifattiin Waaqayyoon ijaan argamuu hin dandeenye sun namatti mul'atudha jedheetu jecha baay'ee miidhagaa ifaa bareedaa ta'een ibsaa jechuudha Phaawulos. Innaa Kiristoos bifa Waaqayyoon inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha gaafa jedhu ga'ee sadan tokkummaa keessatti Yesuus Kiristoos qabu dubbachuudhaan jalqabaa jechuudha. Economic Trinity kan jedhamu jira. Sadan tokkummaa ga'ee mataa isaanii qabu. Waaqummaadhaan waliin caalanii, amalaan waliin caalanii, fedhiidhaan garaagara miti. Garuu roolii garaagaraa taphatu. Fakkeenyaaf abbaan roolii abbummaa fudhatee taphata. Ilmi roolii ilmummaa fudhatee taphata. Hafuurri qulqulluun immoo kaaraakterii yookaan roolii hafuura qulqulluudhaaf ta'utu taphata jechuudha. Godhead isa jennu sadan tokkummaa keessatti. Kanaaf amma hojiin Yesuus Kiristoos yookaan rooliin Yesuus Kiristoos Trinity keessatti qabu maal jennaan Waaqayyoon isa argamuu hin dandeenye maal gochuudha? Mul'isuudha. Kanaaf dhabaayisuu namoonni Yesuus Kiristoos hin amanan taanaan kan isaan jireenya barbaadaan arganneef namni Waaqayyoon arguu hin danda'u waan ta'eef waan hin arginetti immoo amanuu hin danda'amu waan ta'eef namni Waaqayyoon arguu barbaade eenyuun ilaalu? Gara ilma kootii ilaaluu jedheera Waaqayyo. Gara Yesuus Kiristoosiin gaafa ilaalu namni eenyuun argaa? Waaqayyoon argaa jechuudha.
Kanaafidha Yohaannis boqonnaan tokko lakkoofsi 15 kan inni akka Qolaasaayis tokko 15 kan inni akka jedhuuf Yohaannis tokko 18 immoo maal jedha? Omti nuti akka Waaqayyoon argine jedheetu ilma tokkicha abbaa bira ture sanatu maal godheedha? Waaqayyoon beeksise, seenesse, barsiise, tarrake jedha lakkoofsa 18 irraati jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon abbaa arguudhaaf, Waaqayyoon abbaa beekuudhaaf karaa tokkichatu jira. Inni immoo maal? Yesuus Kiristoos. Kan eenyummaa Waaqayyummaa sirriitti ibsuu danda'u, mul'isuu danda'u tokkicha jira. Inni immoo eenyudha? Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoosiif galannaa ta'u. Akkuma kana Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 9-10 gaafa dubbiftan Yesuus akka jedheera. Namni na arge abbaa arge. Gaaffii kana gaaffii Filiphos gaafate irrattitu kana booddee nugaa abbaa nu argisiisii ittiin jennaan Yesuus Kiristoos akkas ittiin jedhe. Utuun yeroo dheeraa amma kana ga'u isin wajjin jiraadhu ammayyuu nan barre yaa Filiphos jedhetu namni na arge maal argeedhe? Abbaa arge. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Yesuus Kiristoos mul'iftuu abbaati. Mul'iftuu sadan tokkummaati. Waaqayyo abbaan even kakuu moofaa keessatti illee namatti mul'ateera yoo ta'e eenyutu mul'ate jechuudha? Yesuus Kiristoostu mul'ate jechuudha. Isa kanadha pre-incarnate Christ yookaan Kiristoofaanii, Teoofaanii inni jennu isa kanadha. Kiristoofaanii jechuun maal jechuudha? Bara kakuu moofaa keessa Yesuus Kiristoos utuu dhufee gara Maariyaam keessa bulee gadameessa ishee keessaa baheen dhalatiin dura kakuu moofaa keessatti mul'achaa ture. Fakkeenyaaf mana Abrahaamitti argameera Yesuus Kiristoosii. Namoota sadiitu mana Abrahaamii illee ta'e lama ergamootadha. Tokko garuu bifa ilma Waaqayyoo kan qabu akka inni ta'e argina. Kanaaf kakuu moofaa keessattis haa ta'u, kakuu haaraa keessattis haa ta'u, Waaqayyo abbaan kan hin argamneedha. Waaqayyo abbaan kan harkaan hin qaqqabatamneedha. Mana namaa dhaqeera yoo ta'e, Waaqayyo abalutti mul'ateera jedhameera yoo ta'e, Kiristoofaanii yookaan Teoofaanii yookaan pre-incarnate Christ isa jennuudha. Kiristoos utuu foon uffateen dhufin durayyuu bifa namummaatiin kakuu moofaa keessatti iyyuu mul'ataa yeroo inni ture argina. Seera uumamaa boqonnaa 28, boqonnaa 32 guutummaatti yoo qayyabattan yaada nama isiniin jedhu kana argitu. Sana keessa onna qeeroon koo na jalaa waan deemuuf garuu sana tuquun barbaaduan. Kanaaf walumaa gala Waaqayyo abbaan mul'ateera taanaan karaa eenyu mul'ata jechuudha? Karaa Yesuus Kiristoosiin mul'ata jechuudha. Sadan tokkummaa mul'ateera taanaan namni tokko iyyuu argeera jedheera taanaan eenyuun argee jechuudha namichi sun? Yesuus Kiristoosiin argee jechuudha. Kanaaf walumaa galatti Kiristoos bifa Waaqayyoon ijaan hin argamnettiin namatti mul'atudha jedha kutaan kun. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kana jedhee garuu hundiisu. Uumama hundumaa duras dhalatee jedha. Inni kun yeroo baay'ee qabxii wal falmii guddaadha. Mana amantaa garaagaraa keessatti, doktiriinii garaagaraa keessatti. Uumama hundumaa duras dhalatee inni jedhu kuni barumsa dogoggoraa baay'eedhaaf ka'umsa kan ta'edha. Yesuus uumaa utuu hin taane uumamadha. Garuu hangafa ta'uu isaatiin uumama kaanirra xinnoo caaleera, xinnoo fooyya'eera. Duruma dhalate malee just innis uumamadha jedhanii seenaa waldaa kiristaanaa keessatti namoonni baay'een kana barsiisaa turaniiru. Kanaaf uumama hundumaa dura dhalachuu yookaan first born isa jennu kana ta'uu jechuun maal jechuudha kan jedhu waa tokko tokko highlight isaa wajjin ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Uumama hundumaa dura yookaan hangafa uumama first born ta'uu Yesuus Kiristoosiin gaafa laallu uumama ta'uu Yesuus Kiristoosiin kan ibsuudha jechi first born jennu kun. Uumama hundumaa dura dhalate kan jedhu kun uumama ta'uu Yesuus Kiristoosiin kan ibsuudha moo maal kan ibsuudha kan jedhu highlight isaa historically waan tokko tokko isinii tuttuqeen gara macaafa qulqulluuttis immoo isinii geessa. Jaarraa afuraffaa keessa barumsi kun baay'ee bal'atee ture. Namni biyya Aleksaandariyaa yookaan Egypt ishee jennu har'aa kana keessa ture. Maqaansaa Aries kan jedhamu yookaan Ariyoosis in jedhu. Namichi kun waaqummaa Yesuus Kiristoosiin nama hin amanne ture. Kanaaf macaafa qulqulluu keenya keessaa caqasawwan Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 15, Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 29, Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 36, Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 13-14, Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 warra kana isin dubbisaa. Caqasawwan kana barreeffadhaatii maal akka isaan ta'an dubbisaa. Caqasawwan kana dogoggoraan hubachuudhaan Yesuus uumamadha, Yesuus waaqa miti,
garuu hangafa uumama hundumaatii barumsa jedhu barumsa dogoggoraa akkasii fudhatee barsiisaa ture jechuudha. Namichi biyya Aleksaandariyaa kun Aries inni jennu jechuudha. Na barsiisaa kuni Arianism jedhama. Arianism jechuun maqaansa Aries nama jedhamu waan tureef Arianism jechuun barumsa Aries yookaan barumsa Arios akka jechuuti jechuudha. Barumsa Arianism jennu kana Teksiin guddaan barumsi kun irratti hundaa'e Qolaasaayis boqonnaa 1:15 uumama hundumaa dura dhalate kan jedhu kanatu inni uumamadha hangafadha malee uumamadha barumsi jedhu achirraa dhalate. Amma amantaa bara kana baay'ee aktiif ta'anii jiran warra akka Jehovah Witness, amantaa warra akka Mormon, warri kun barumsa kana sirriitti akka isaan hordofan akka isaan fudhatanii jiran in argina. Barumsa sobaa kana irratti egaa abbootiin amantaa Ijiptii warra akka Atinaashiyees fa'aa Impaayera Roomaa keessa kan turte yeroo sana Aleksaandariyaa, Ijipt, Gibt, Misir ishee amma jennu kana jechuudha. Namichi kun daaqonii ture, mormii guddaa gochaa ture waa'ee barumsa kana irratti Atinaashiyees inni jennu kun jechuudha. Biishoppoonni hedduunis barumsa sobaa kana balaaleffachaa turan bara sana keessa barumsa Aries fudhatee ka'e Ariyaanizimii jennu kana biishoppiin waldaa garaagaraa irra turan Atinaashiyeesiin dabalatee inni daaqonii ture yeroo sana baay'ee mormii guddaa ture jaarraa afuraffaa gara jalqabaarraa jechuudha. Na Arios Aleksaandariyaa gadhiisee gara Niqoodoomiyaa iddoo jedhamtu gara Eeshiyaa Maayinarii sanatti galee barumsi kun guutummaa biyya lafaa wal ga'eega. Yeroo sana istoorikaalii gaafa laallu jechuudha. Waaqummaa Yesuus irratti namoonni shakkii qabaachaa akka dhufaniif dhiibbaa guddaa kan uume barumsa addunyaa kana guutummaa raaseedha. Ariyaanizim inni jennu Qolaasaayis boqonnaa 1:15 irraa kan madde kun. Na kanarraa ka'uudhaan mootiin Impaayera Roomaa bara sana ture mirga amantii kiristaanotaa baay'ee kan qabachiise Konstaantaayin kan jennu seenaa keessatti waa'ee isaa beektu rakkoo kana hiikuudhaaf ka'e maaliifi siyaasa isaaf jedhe namoonni dhimma kana irratti wal lolanii yoo dubbiin kee yoo gargar cabuun dhufe Impaayera Roomaa irratti dhiibbaa qabaachuu waan danda'uu fi dhimma amantaa kana gidduu lixeetu dhimma kana araarsuudhaaf biishoppota hundumaa iddoo tokkotti Eeshiyaa Maayinarii keessaatii Bitaaniyaa iddoo jedhamutti walitti qabe jechuudha. Bara 325 walgahii taa'ameedha. Walgahiin kun walgahii Niiqiyaa jedhamee beekama. Council of Nicaea isa jennu jechuudha. Yookaan walgahii Niiqiyaa jedhamee isa beekamu bara 325 dhaloota Kiristoosiin booda namichi Konstaantaayin jennu kun rakkoo kana furuudhaaf walgahii yeroo inni kaa'e argina. Walgahii kana irratti barumsi Ariyoosiin akka inni dogoggora ta'e, Ariyaanizimiin akka inni dogoggora ta'e biishoppoonni iddoo garaagaraa dhufan ta'anii mari'atanii macaafa qulqulluu qayyabatanii argumentii garaagaraa godhaniitu awwaggazanii jechuudha. Barumsi kun akka inni ittiin fufneef mormanii baasanii Ariyoosis immoo akka inni yaada kana hin dhiistu taanaan akka inni waldaa kiristaanaa irraa excommunicated ta'uu yookaan akka inni adabamu godhanii jechuudha. Na Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha kan jedhuun xumurame Niiqiyaa kaawunsiliin ni jennu bara 325 geggeeffame kun Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha kan jedhuun xumurame. Keessumatti caqasawwan baay'eedha yeroo sana kan fudhatame Qolaasaayis boqonnaa 2:9, Qolaasaayis boqonnaa 1:19, Roomee boqonnaa 10:9-13, Roomee boqonnaa 9:5, Tiitoo boqonnaa 2:13, Yohaannis boqonnaa 1:1-5 akkasuma 9, Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:5, boqonnaa 22:13, Ibroota boqonnaa 1:8, Ibroota boqonnaa 7:1-3, Yohaannis boqonnaa 8:58, 10:30, 13:13, 20:28, 20:31, lammaffaa Phexros 1:1 caqasawwan kana tarreessuudhaan Yesuus Kiristoos hangafa uumamaati kan jedhu kun uumama ta'uusaa hin ibsu. Yesuus Kiristoos uumaadha, waaqadha kan jedhu istoorikaalii walgahii Niiqiyaa irratti akka inni hubatamee jala muramee darbame agarraa. Ariyoos garuu yaada kana fudhachuu diduudhaan nama 5 ta'anii gwaaddanyoota isaa nama 4 wajjin walgahii kana dhiitanii akka isaan ba'an amma dhumaatti akka isaan morman in agarraa jechuudha. Amma gara macaafa qulqulluutti gaafa deebinu istoorikaalii ilaalleerra, biibilikaalii immoo gaafa laallu isa jalqaba dhalate yookaan first born hangafa uumamaa inni jedhu kun maal ibsaa kan jedhu word study isaa gochuun barbaachisaa jechuudha. Word study'n yeroo tokko baay'ee barbaachisaadha. Bara Giriikii mootummaa Giriikii keessa akkamitti fayyadame,
Yihuudoonni akkamitti beeku turanii, kakuu moofaan akkamitti caqasee kan jedhu deemnee analaayizii gochuu qabna jechuudha. Tokko tokkosaa word study isaa ilaaluu nu barbaachisa. Jechi isa jalqaba dhalate yookaan first born jedhu kuni jechi Giriikii isaa prototokos jedhamee beekama. Prototokos jedhamee beekama. Jechi kun Israa'eloota gidduutti baay'ee beekamaadha. Hangafummaa kan ibsuudha. Xiyyeeffannaan isaa waa'ee booda dhalachuuf waa'ee dura dhalachuu miti. Xiyyeeffannaan jecha prototokos yookaan first born jedhu kana waa'ee mirgaaf aboo caaluu mana ofii keessatti qabaachuuti. Mirga caaluu, aboo caaluu, itti gaafatamummaa caaluu waa'ee qabaachuuti. Prototokos yookaan first born inni jennu kun konseptii macaafa qulqulluutiin gaafa ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keenya keessaa iddoo tokko tokko ilaalaa deemuun keenya hin hafu. Lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 21 lakkoofsa 3 ilaaluu dandeessu. Seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 21 lakkoofsa 3 irraa akka jedha. Abbaan isaanii tokkoon tokkoo isaaniif meetii baay'ee warqee baay'ee akkasumas mi'a gati jabeessa hin kenneef. Biyya Yihuudaa keessaa immoo mandaroota masaraa qaban kenneefi akka isaan itti galan hin godhe. Yooraam immoo hangafa waan ta'eef mootummaa hin kenneefidha. Agartaniittu obbolaasaaf maal kenneedha? Tokko tokko isaaniif maal kenneef jedha. Mandaroota masaraa qaban akka isaan itti galan godheetu mandaraa kenneef, warqee baay'ee, meetii baay'ee kenneefidha. Yooraam garuu hangafa ture waan ta'eef maal kenneef abbaan isaa jedha? Mootummaa isaa kenneefidha. Hangafa ta'uu jechuun akka macaafa qulqulluutti aboo caalu, mirga caalu, dhaala caalu, carraa caalu waa'ee argachuuti malee waa'ee booda dhalachuuf dura dhalachuu duwwaa akka inni hin taane agarra. Jechi prototokos jedhu kun jechuudha. Kanaaf namni dursee maatii tokko keessaa dhalate akka aadaa Israa'elitti dhaala abbaa isaatiillee ijoollee warri kaan isaan dhaalan dachaa dhaalanni. Yoo isaan tokko dhaalan lama dhaala. Yoo isaan lama fudhatu ta'e 4 dhaala. Inni hangafa ta'ee dhaalallee double portionii argata jechuudha. Innaa walumaa gala hangafa yookaan prototokos dura dhalachuu first born jennu kun maal ibsaa? Mirga olaanuu, aboo olaanuu qabaachuu akka inni ibsutu macaafa qulqulluu keenyarraa ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keenya keessaa waa'ee hangafummaa irratti namoota wal lolan in argina. Namoonni kun eenyuudha? Esaawu fi Yaaqoob. Macaafa qulqulluu keenya keessaa kana sirriitti seenaa nama hundumtuu beekuudha. Maaltu dubbii amma kanaa Yaaqoobiif Esaawu gidduutti fideettanii yaaddu? Esaawun hangafummaa isaa gurguree macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessatti illee deebi'ee immoo barbaadee dhabee akka Esaawun ta'inaa kakuu haaraa keessatti illee deebi'ee dhufee xaqqasaa. Esaawun hangafummaa isaa beelaan nyaata tokkotti gurguree eddasii immoo gaabbee Yaaqoobii wajjin amma walajjeesanitti amma biyyaa wal baasanitti kan isaan geessisee maalidha hangafummaan iccitiin hangafummaa keessa jiru inni jedhu kutaa kan akka hubannuuf baay'ee nu gargaara jechuudha. Hangafummaan olaantummaa kan ibsuudha. Preeminence, supremacy, qadaaminnat, liiqat isa jennu jechuudha. Kana kan ibsuudha. Innaa Yisihaaqiif Esaawuu fi Yaaqoob gidduutti waa'een dubbii hangafummaa ture kuni waa'ee maqaa duwwaa miti. Waa'ee double portionii argachuuti. Waa'ee mirga olaanaa mana sana keessatti qabaachuuti. Aboo olaanaa mana sana keessatti qabaachuuti. Innaa Yisihaaqis Esaawuudhaaf hangafummaa yeroo kenneef akkasittiin jedhe dhumarratti yoo argitan maal jedha? Waaqayyo waaqarraa fixeensa laficharraas cooma yeroo Yaaqoobiif kenne jechuu kote dhiifama. Gabbina ija midhaaniif wayinii siifa kennu sabni baay'een siifa hojjetan. Agartanii hangafummaa argachuun maal argachuudha jechuudha? Abboomaa ta'uu aboo olaanoo argachuudha. Maal jedhaa? Waaqayyo waaqarraa fixeensa laficharraas cooma. Kutaan dubbisaa jiru kun seera uumamaa boqonnaa 27 lakkoofsa 28 amma 29ti. Uumama 27 28 hanga 29. Waaqayyo waaqarraa fixeensa laficharraas cooma gabbina ija midhaanii fi wayinii siifa kennu sabni baay'een siifa hojjetan. Ilaa hangafummaan waa'ee namoonni namaa hojjechuuti. Gosoonni lafarraas siifa qoommaan. Hangafummaan
waa'ee namoonni gosoonni namaa sagaduuti. Siif qoommaan jechuun gada jedhan hasagadan jechuudha. Obboloota kee irratti abboomaa ta'e. Hangafummaa waa'ee maaliiti jechuudha? Waa'ee obboloota ofii irratti abboomaa ta'uuti. Ilmaan haadha keetii siif qoommaan obbolaa dhumtiyyuu waa'ee namaa qoomma'uu namaa sagaduuti. Namni si abaaru haa abaaramu, namni si eebbisu immoo haa eebbifamu ittiin jedhee. Yoom Yisihaaq Yaaqoobiin gaafa eebbise. Seera uumamaa boqonnaa 27 lakkoofsa 28-29 dubbise. Kanatu walajjechaa fide jechuudha. Kanaaf akka macaafa qulqulluu keenyaatti the first born ta'uun yookaan hangafa dura dhalate jechuudha kun maal ibsa jechuudha? Waa'ee eebba waaqarraa argachuu, waa'ee saboonni namaaf hojjechuu, waa'ee gosi lafarraa namaa qoomma'uu, waa'ee obbolootumtillee namaaf sagaduu namaaf qoomma'uu, waa'ee obboloota ofii irratti abboomaa ta'uu, waa'ee kanaati jechuudha. Kanaafidha Esaaw fi Yaaqoob gidduutti lola guddaa dubbii guddaan waa'ee Protootokos yookaan the first born isa jedhu kanaa dubbii guddaan kan inni ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa gara Yesuus Kiristoosittis gaafa dhufnu Yesuus Kiristoosiif barreessaan kun jecha Protootokos yookaan first born hangafa jedhu kanatu yeroo inni laatuuf agarra. Yesuus Kiristoos egaa the first born ta'e yookaan hangafa uumama hundumaa ta'ee gaafa jennu maal jechuu keenyadha? Uumama ta'uu Yesuus Kiristoosiin agarsiisuudhaaf utuu hin taane jechi Protootokos jedhu kun kan inni fayyadamame inni uumamaa kan jedhu haasaa jira utuu hin taane waa'ee maalii haasaa jira? Uumama hundumaa irratti gooftummaa kan qabu, uumama hundumtuu isaaf kan sagadu, isaaf kan bitamu, inni immoo bitaa uumama hundumaa akka ta'e kan ibsuudha jechuudha. Abboomaa bitaa olaanaa uumama hundumaa irratti akka inni ta'e kan ibsuudha. Original meaning jecha kanaa gaafa dhannee qayyabannu jechuudha. Kan ammoo kutichumarraa iyyuu argachuu dandeenya. Qolaa isaa isumarraa utuu hin deemin argachuu dandeenya. Mee irra deebinee dubbisna. Wanti Protootokos yookaan the first born jennu kun waa'ee maalii ibsuudhaaf akka inni gale? Mee irra deebinee dubbifanna 15 kaafne. Kiristoos bifa Waaqayyoon ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha jedheetu uumama hundumaa duras dhalate jedhee Protootokosiidha inni jedheetu itti fufee waa'ee maalii haasa'ame? Waa'ee uumama ta'uu isaatii dubbata moo waa'ee inumaayyuu uumama abboomuu isaatii dubbata? Lakkoofsa 16 akka jedha. Wanti Waaqa keessa jiruuf wanti lafarra jiru hundinuu, wanti ijaan argamuuf wanti ijaan hin argamne, warri teessotarra ta'aniif warri mootummaa qaban, warri bantii Waaqaa keessaa gooftummaaf aboo qabu jedhamanii sodaataman isaan uumamani. Uumaadha jechaa jira jechuudha. Maaliif? Protootokosiidha waan ta'eef. Waa'ee uumamaa jedhatu hin taane maalidha iyyuu jedha uumaa. Eenyuun uume? Waanuma Waaqa keessa jiru hundumaa, waan lafarra jiru hundumaa, waan ijaan argamu hundumaa, waan ijaan hin argamne hundumaa, warra teessoorra ta'an, ergamoota jechaadha karaa biraa, warra aboo qaban, warra gooftummaa qaban, warra sodaataman, heavenly beings warra jennu, ergamoonni Waaqayyoo jechuudha afaan kan biraadhaan. Wanti hundinuu walitti qabee immoo cuunfe, wanti hundinuu karaa isaa uumame, isaafis uumame jedheetu lafa ka'a. Kana duwwaa edeennisu. Inni wanta hundumaa dura ture karaa isaa waan hundinuu iddoo godhatee in jiraata. Inni mataa waldaa kiristiyaanaa isa dhagna isaa jedhamee waamameeti. Ammas supremaasii leeqatii Yesuus Kiristoosiinitu agarsiisaa jira jechuudha kutaan kun. Waa'ee mataa ta'uusaa, waa'ee uumaa ta'uusaa agarsiisaa jira malee waa'ee uuma ta'uusaa, waa'ee bitamuusaa agarsiisaa hin jiru. Lakkoofsa 8 irratti immoo curumasaa maal jedha? Waaqayyo waan hundumaa karaa isaa ofitti araarsee dhiiga Kiristoos safannoo irratti dhangala'ee lafarrattis waaqarrattis nagaa buuseera jedheetu amma redemptionitti dhaqee ulfina isaa, guddina isaa, supremaasii isaa ibsaa jechuudha kutaan kun. Kanaaf walumaa galatti uumama hundumaa duras dhalatee inni jedhu waa'ee namummaa isaatiin namadha jechaa jiratu hin taane abboomaadha, aboo qaba, uumaadha, isa bobbaasa. Namoonni nuti ijoollee Waaqayyoo ta'an illee obboloota isaa irratti akka abboomaa ta'u jedhamanii Yaaqoobiin gaafa eebbise hangafummaa gaafa laateef Yisihaaq. Akka kanaa yaada kana kan ibsu akka inni ta'e hubachuun akkaan barbaachisaadha jechuudha.
Kanaaf jalqaba isa dhalate jechuun jalqaba qaba jechuutu hin taane olaanaadha jechuudha. Waa'ee jalqabaa fi baay'ee macaafni qulqulluun Waaqayyoon abbaan iyyuu isa duraatii jedheera miniire. Waaqayyo abbaan iyyuu isa duraati gaafa jedhu isa duraati gaafa jedhu inni lammaffaa jira waan ta'eef inni uumamadha. Filosoofii jedhu hin deemna taanaani Yesuus Kiristoosiin duwwaa miti isa duraati kan jedhame Waaqayyo abbaanis jedhameera. Kanaaf yoo Waaqayyo abbaanis uumamaa jechuudha akkas taanaan. Isinii galaadhaa waan jedhu kun. Isa duraati uumama hundumaa dura dhalate inni jedhu namummaa Yesuusiin uumama ta'uu Yesuus Kiristoosiin ibsa taanaan Waaqayyo abbaanis isa duraati jedhameera waan ta'eef innis yookaan Waaqayyo abbaanis uumamadha jechuudha akkas taanaan. Isaayaas boqonnaa 41 lakkoofsa 4 irraa yaada nama isinitti haasaa jiru kana in argattu. Ilaa akkas jedha lakkoofsi 4. Kun akka ta'u kan godhe fiixaanis kan baase eenyu? Jalqabumayyuu dhaloonni hundinuu akka jiraatan kan godhe eenyu? Ani Waaqayyo isa duraati. Isa booddeetis jedheera Waaqayyo. Waaqayyo isa duraati jedhameera waan ta'eef isa duraa jedhamuun uumama ta'uu hin agarsiisu jechuu barbaadeeni. Inni lammaffaan jira jechuus miti. Waaqayyo jalqabaaf dhuma kan hin qabne ta'uusaa Isaayaas boqonnaan 43 lakkoofsi 11 immoo caalchisee nu ibsa waan ta'eef. Akkuma kana ergaa Ibrootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irraa ammas yaada bareedaan nuti argachuu dandeenyu Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irraati Waaqayyo ilma isaa isa hangafa waan hundumaadha. Gara biyya lafaatti yommuu erge immoo ergamoonni Waaqayyo hundinuu isaaf asagadan jedhee jedha. Ammas kutaa kana keessatti hangafa jecha jedhu argina. Hangafummaa kana garuu maali hojii wal qabsiisee kaasa? Waa'ee isaaf sagadamuu hojii wal bira qabee kaasa. Waa'een hangafummaa gaafa ka'u waa'ee isaaf sagadamuu, waa'een abboomaa ta'uu, isa sagada fudhatu ta'uusaa kan ibsuudha malee waa'ee uumama ta'uu isaatii kan ibsu miti jechuudha. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 6 akka jedha. Waaqayyo ilma isaa hangafa waan hundumaa first born prototokos jedha iddoo kanaas. Isa gara biyya lafaatti gaafa ergee maal jedheedha? Ergamoonni Waaqayyo hundinuu isaaf sagadan jedhee. Maaliif? Hangafa waan ta'eef inni. Kanaaf hangafummaan waa'ee namaa sagadamuuti jechuudha malee waa'ee uumama ta'uu miti. Konseptii macaafa qulqulluutiin. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 29 irrattis kan arginu namoonni karaa Kiristoos ijoollee Waaqayyoo ta'an gara fakkaatti isaatti guddachaa deemuu akka qaban kan mul'isuudha malee Yesuusiin uumamatti kan fakkeessu akka inni hin taane hubachuun hin danda'ama. Obboloonni Yesuusiin fakkaatan kuni amalaanidha malee waaqummaadhaan miti. Obboloota Yesuus Kiristoosiin fakkaatan inni Roomee 8:29 irraa jedhu nama yookaan uumama jechuuf utuu hin taane waa'ee attribuutii waaqummaa kan agarsiisudha. Waaqayyo amala gurguddaa lama qaba. Communicable attributes of God kan jennu jiru yookaan amala Waaqayyoo qoqqoodamuu hiramuu danda'u kan jennu jira. Incommunicable attributes of God kan jennu immoo jiru. Amala Waaqayyoo warra qoqqoodamuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf amalli Waaqayyoo qoqqoodamuu danda'u maal fa'aadha? Waaqayyo jaalala isaa nuu qoodeera. Waaqayyo obsa qabeessa obsa isaa nuu qoodeera. Waaqayyo gaariidha gaarummaa isaa nuu qoodeera. Amala Waaqayyo qoodamuu danda'u communicable attributes of God warra jennu keessaa kun tokkodha. Amalli Waaqayyo qoodamuu hin dandeenye immoo maal fa'aadha? Fakkeenyaaf Waaqayyo isa tokkicha iddoo hundumaatti argama. Nuun argamuu dandeenya? Argamuu hin dandeenyu. Omnipresent isa jennu jechuudha. Waaqayyo waan hundumaa beeka. Nu waan hundumaa beekuu dandeenya? Hin dandeenyu. Omniscient isa jennu jechuudha. Waaqayyo waan hundumaa danda'a. Nu waan hundumaa hin dandeenya? Hin dandeenyu. Omnipotent isa jennuudha. Waaqayyo uumaadha. Nuun uumuu dandeenya? Uumuu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu Waaqayyo uumaa ta'uusaa iddoo hundumaatti si'a takka argamuusaa waan hunda danda'uusaa waan hunda beekuusaa immoo nuu laanne jechuudha Waaqayyo. Kanaaf obboloonni Yesuus Kiristoosiin fakkaatan inni jedhu kun amala Waaqayyo isa qoodamuu danda'u communicable isa ta'ee akka isaan qooddatan kan ibsuudha malee Roomeen 8:29 Yesuus Kiristoos uumama yaada jedhu ibsuudhaaf akka inni hin taane beekuun baay'ee barbaachisaadha. Walumaa galatti hangafummaa yookaan first born prototokos inni jennu kun Waaqayyoon biratti ilmummaa addaa, jaallatamummaa addaa, gooftummaa addaa, mirga addaa, aboo addaa qabaachuudha malee waa'ee uumama ta'uu akka inni hin taane beekneennaan kutaa kana hubanneerra jechuudha. Ittaansuudhaan
uumaa waan hundumaa ta'uu Yesuus Kiristoosiin dubbata lakkoofsa 16-17 irraa. Wanti waaqa keessa jiruuf wanti lafarra jiru hundinuu, wanti ijaan argamuuf wanti ijaan argamne, warri teessotarra ta'aniif warri mootummaa qaban, warri bantii waaqaa keessaa gooftummaaf aboo qabu jedhamanii sodaataman isaan uumaman. Waan hundinuu karaa isaa uumame, isaafis uumame. Baacciru waan hundinuu ergamoota dabalatee, nama dabalatee, waaqa, lafa, everything waan hundumtuu isaan uumame, isaafis uumame kan jedhutu argina jechuudha. Innaa Yohaannis boqonnaan 1:1-3 isa kana nuu ibsa. Waan ta'e keessaa yookaan waan uumame keessaa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedha. Sagalee inni ture, inni foon uffate, incarnated ta'e Yesuus Kiristoos kun uumaa waan hundumaa akka inni ta'e macaafni qulqulluun keenya keessaa baasee dubbata jechuudha. Waa'ee eenyummaa Yesuus isa uumaa ta'e kana immoo gaafa ibsu inni jalqabumaa jalqabee ture jedhe malee yeroo ta'e tokko kaaseetu jiraate hin jedhu. Jalqaba maaltu tureedha? Sagalee tureedha. Jalqabumaa jalqabee ture. Jalqaba iyyuu isatu uumeedha. Even the word beginning itself was created by him. Jechumti beginning jedhamu kun, jalqaba jechi jedhamu kun iyyuu eenyuudhaan uumameedha? Isaan uumame. Inni ofii isaatii jalqaba hin qabu, jalqaba uume. Isuma ture bara daangaa hin qabneef, for eternity bara duraan ture lakkoofsa hin qabneef Yesuus Kiristoos akka inni ture jalqaba akka inni hin qabne Yohaannis sirriitti dubbatee kutaa kana caalaatti ibseera. Yesuus immoo afaan isaatiin maal jedheera? Before Abraham was born, I am. Yohaannis boqonnaa 8:57-58. Abrahaam utuun dhalatiin durayyuu ani anuman ture yookaan ani jiran ture. Before Abraham was born, I am. Jedheera Yesuus Kiristoos. Anaa jedhe Yesuus. Utuu Abrahaam hin turniyyuu. Na Yohaannis egaa ammas itti dabalee waa'ee eenyummaa Yesuusiin gaafa dubbatu Waaqayyo bira ture, ofuma isaatiiyyuu Waaqayyo ture kan jedhuun ibsa. Kanaaf Yesuus Waaqayyoodha. Waan hundumaas akka inni uume kutaa kana sirriitti arguu dandeenya jechuudha. Itti fufee Phaawulos kutaa kana keessatti waa'ee waldaa kiristiyaanaa fi mataa ta'uu Yesuus Kiristoosiin dubbata. Waldaa kiristiyaanaa kan jennu kun jecha Giriikii Ecclesia jedhamurraa akka inni dhufe karaa tokkos karaa lamas inuma beektu. Ecclesia jechuun those who called out jechuudha. Warra waamamanii ba'an jechuudha. Waa'ee waldaa doktrinii ecclesioloojii tuttuquudhaaf yeroo nu jalaa fudhata waan ta'eef waldaa jechuun walumaa gala dhiiga Yesuus Kiristoosiin miiccatanii biyya lafaa keessaa kan ba'an, adda kan ba'an Waaqayyoof those called out jechuudha gabaabumatti jechuudha. Innaa Yesuus Kiristoos isaaniif maal ta'e jedhama lakkoofsa 17 irraa. Inni waan hundumaa dura ture karaa isaa wanti hundinuu iddoo godhatee hin jiraata jedhe booddee 18 irraa inni mataa waldaa kiristiyaanaa isa dhagna isaa jedhamee waamameetidha. Yesuus Kiristoos dhagna qaba, dhagni isaa kun waldaa kiristiyaanaa jedhamti. Inni immoo mataa dhagnichaati gaafa jedhu jecha mataa jedhu kana gaafa laallu tokko qaama tokko godhee badii tokko godhee mul'isa waldaa kiristiyaanaa fi Yesuus Kiristoosiin kutaan kun jechuudha. Akka nama tokkootti fakkeenyaaf naa olidha. Mataan kun kanuma koodha, harki koo kanuma koodha, miilli koo kanuma koodha. Walumatti naa olidha. Harka koo, miilla koo, ija koo, gurra koo, dugda koo hundumaa dabalatee walumattan naa olidha. Innaa Yesuus Kiristoosiif nuun qaamuma tokko godhe akka eenyummaa tokkootti akka orgaanii walitti qabatee jiru tokkoottitu lafa kaa'a jechuudha kutaan kun. Kanaaf kana jechuun immoo maal jechuudha? Ofii isaatti dabalee Yesuus waldaa kiristiyaanaa jechuudha. Ofii isaatii immoo eenyummaa waldaa kiristiyaanaa ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa waraqaa eenyummaa baafachuudhaaf ganda deemtanii suura fidaa gaafa isiniin jedhan maal keessan kaastanii geessitu? Mataa keessan kaastanii geessitu mitiire? Morma keessanii ol kaastaniitu geessitu gaafa suura fidaa jedhamu. Maaliif jennaan eenyummaan namaa kan inni ittiin beekamu mataadhaan waan ta'eef. Mataa nama tokkoo gaafa argitan
eenyummaa nama sanaatti hin bartu. Tarii harka nama argitanii eenyummaa nama baruu dhiisuu dandeessu. Amma tu miilla keessan footoo kaastanii keessanii mattaawaqaa isiniin kennan eenyummaan keessan miilla keessaniin hin beekamu waan ta'eef. Kanaaf Yesuus Kiristoos mataa waldaa kiristaanaati gaafa jedhu ani eenyummaa waldaa kootiiti jechuusaati. Macaafa qulqulluu keessaa kan iddoo garaa garaatti ilaaluu dandeenya. Keessumattuu hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 3-5tti konverzeeshinii gooftaa Yesuusiif Phaawulos gidduutti geggeeffame gaafa Phaawulos jijjiirame gaafa laaltanii edda gaariin yookaan fardanni yaabbatee deemu irraa isa kuffise booddee sagalee guddaan itti mul'ate Saa'ol maaliif na ari'attaa ittiin jedheetu Luqaas gaafa kuticha barreessu. Kana booddee Phaawulos ati eenyudha gooftaa jennaan ani Yesuus isati ari'attuudha jedhe Yesuusidha. Phaawulos garuu kan inni ari'achaa jiru eenyudha? Yeroo sana Yesuus hin jiru mitire? Yeroo sana Yesuus ol butameera. Boqonnaa 1 irratti ol butame. Phaawulos eenyuun ari'achaa jira yeroo sana? Waldaa kiristaanaa ari'ataadha kutaan sun. Waldaa kiristaanaa ari'ata warra qabe immoo fuudhee mana hidhaatti darbata. Eeyyama mootummaa irraa argatee deemee warra karaa wangeelaa kanarra bu'an maal gochaa tureedha? In ari'ata ture, in adamsa tureedha. Yesuus Kiristoos immoo maal jedhe? An Yesuus isati ari'attuudha jedheetu deebisa ture. Akkas jechuun maal jechuudha? Waldaan koof ani gargar ba'uu hin dandeenyu. Waldaa koo ari'achuun eenyuun ari'achuudha? Anaan ari'achuudha. Maaliif? Ani eenyummaa yookaan mataa waldaa kootiiti. Qaama tokkodha nuun waan ta'eef gaafa waldaan rukutamtu anatu dhukkuba. Gaafa waldaan koo miidhamtu anatti dhaga'ama. Anatu fiil godha. Ani eenyummaa waldaa kootiidha. Ani mataa waldaa kootiidha jedhee Yesuus Kiristoos yeroo inni Saa'olitti dubbatu in argina. Walumaa gala mataa ta'uu jechuun abbaa ta'uu, itti gaafatamaa ta'uu, geggeessaa ta'uu fi eenyummaa ta'uu fi Yesuus Kiristoosiin kan ibsudha. Yesuus abbaa waldaa kiristaanaati. Yesuus geggeessaa waldaa isaati. Yesuus itti gaafatamaa waldaa isaati. Yesuus mataadha. Eenyummaa ittiin beekamtummaa waldaa isaati. Akka inni ta'etu kutaa kanarraa ilaaluu dandeenya jechuudha bifuma salphaadhaan yeroo ilaallu. Itti fufee maal argina? Warra du'an keessaa dura ka'ee yookaan hangafa du'aa ka'u jecha jedhu argina. Gaafa ittistanii dubbistan maal jedhaa? Inni mataa waldaa kiristaanaa isa dhagna isaa jedhamee waamee ta'eetu inni jalqaba waan hundumaa ta'eetu waan hundumaatti isa dura akka ta'uuf inni warra du'an keessaa dura ka'ee jedha lakkoofsa 18 dhuma isaarraa. Yesuus Kiristoos warra du'an keessaa dura ka'e jechuun maal jechuudha? Du'aa ka'uu isa kamidha? Alaazaar iyyuu Yesuusiin dura ka'eera. Namoonni garaagaraa du'anii ka'aniiru. Yesuus Kiristoos warra du'an keessaa hangafa du'aa ka'uutii macaafni qulqulluun gaafa jedhu maal jechuudha kan jedhu gabaabumatti ilaaluudhaaf waan gurguddaa lama as jalatti ilaaluu dandeenya. Tokko namni erga gaafa Addaam du'ee booddee du'ee itti fufe karaa hafuuraa du'uu jechuun hafuuraan Waaqayyo irraa gargar ba'uu jechuudha. Separation from God jechuudha. Death inni jennu akkasumatti. Addaamii fi Hewaaniin Waaqayyo dhaabbaa Eden keessatti gaafa ija kanaa nyaattan hin duutu jedhee nyaataniiru garuu fiizikaalii hin duune. Hafuuraan du'an, du'a hafuuraa ekspiriyeensii godhan. Kanaaf erga gaafa sana du'anii namni du'aa hin kaane jechuun namni hafuuraan Waaqayyo hojii walitti hin deebine jechuudha ba'achiru. Kanaaf iyyuu Yesuus Kiristoos hangafa du'aa ka'u jechuun erga gaafa Addaam fa'a ija sana nyaatanii du'aniitii namni hin kaane Addaam isa lammaffaa kanatu jireenya fidee dhufeetu du'ee du'a keessaa ka'ee jireenya Waaqayyoo isa gaafa Addaam fa'a dhabaniitti nama deebisee hangafa du'aa ka'uutii inni jedhu konseptii kanaan ilaaluu dandeenya. Inni kan biraan immoo dhagna du'aa ka'uu uffachuudhaan Yesuus Kiristoos hangafa du'aa ka'uuti. Alaazaari Yesuusiin dura du'aa ka'eera garuu deebi'ee du'eera. Dhagna du'aa ka'uutiinis du'aa hin kaane namummaa fooniitiin biyya lafaarra deddeebi'ee foonuma uffate foon dadhabu foon daanga'u foon akkasii uffatee deddeebi'ee Yesuus Kiristoos garuu humna hafuura qulqulluutiin dhagna du'aa ka'uu uffatee du'aa ka'ee achii booddee manni cufamaan isa hin dandeenye mana cufamaa keessa darbee dhufee itti mul'ate yeroo waggaa 33 walakkaa jiraate mana cufamaa keessa darbee itti mul'atee hin beeku mana isaan cufatanii ta'an keessatti dhaqee nagaan isiniif haa ta'u jedhe dhagna du'aa ka'uu uffatee dhagna ulfinaa uffatee akka inni dhaqeen argina. Akkasuma guyyaa 40 booddee immoo harkisi dachee illee isa hin qabne utuu isaan ilaalanii samaayii keessas ol butameedha. Dhagna ol butamuu danda'u uffate dhagna du'aa ka'uuti. Kanaaf hangafa du'aa ka'uuti inni jedhu karaa lammataa immoo dhagna deebi'ee du'uu hin dandeenye dhagna du'aa ka'uu
dhagna glorified body isa jennuun akka inni du'aa ka'e hubannaa jechuudha. Kana tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 12-26 fi tokkoffaa Qorontos kana boqonnaa 15 35-57 irra kan jiru akkasiin dubbifattan recommend isin godheen darba. Walumaa gala lakkoofsa 19 irraa maal arganna? Waan baay'ee namatti tolu tokko argina. Waaqayyo guutummaa waaqayyummaa isaatiin isa keessa eenyu keessa Kiristoos keessa jiraachuutti gammadeera kan jedhu argina. Guutummaa waaqayyummaa jechuun maal jechuudha? Waaqayyo Godhead inni jennu kun guutummaa waaqayyummaa isaatiin waaqayyummaa isaarraa homaa persentii tokko iyyuu hin hanqisin eenyuun keessa jiraachuutti gammadeera? Yesuus Kiristoosiin keessa jiraachuutti gammadeera. Macaafni qulqulluun gaafa jedhu maal jechuudha? Waaqayyummaa jechuun immoo maal jechuudha seeduun yaada tokko konseptii tokko duwwaa isinii kaaseen darba. Waaqummaan amaladha baay'isee. Kan akkasiin itti yaadan nan barbaada. Waaqummaa jechuun wanta waaqayyoon waaqayyo godhe jechuudha miniire. Fakkeenyaaf namummaa jechuun maal faadhama namummaan? Namummaa jechuun wanta nama godhu jechuudha. Amala namummaa fiizikaalii namaa qabaachuun namummaa keessaa tokkodha. Jechuun badii namummaa qabaachuun namummaa keessaa isa tokkodha. Fakkeenyaaf ammatu sheeppii saree nama qabutu argitanii namattanii fudhachuun isinii danda'ama? Baay'ee ulfaataadha. Nama annisaa dabbasaa qabu akka waraabessaa ammatu qaatanii argitanii namachuun isin rakkisa. Namummaa keessaa inni tokko maanni fiizikaalii sheeppii namaa qabaachuudha. Inni kan biraan immoo lubbuu qabaachuudha. Lubbuu keessa beekumsa jira, miira jira, fedha jira. Warra kana qabaachuudha kan namaa jechuudha. Kan horii jira kan namaa jira waan ta'eef hafuura qabaachuudha inni kan biraani kun namummaadha. Waaqummaa yeroo maaltu isinitti dhaga'ama? Wanti waaqayyoon waaqayyo godhe maal jettanii yaaddu? Attribute yookaan essence seenuudha gabaabumatti. Amaladha waaqayyo. Waaqummaan amaladha. Fakkeenyaaf waaqayyoon waaqayyo kan godhe inni amala waaqummaati miniire. Waan hundumaa beekuu, waan hundumaa danda'uu, uumaa ta'uu, warri silechaa oole maayin amaladha. Amalli kun amala waaqayyummaati jechuudha. Fakkeenyaaf si'a takka iddoo hundumaatti argamuun, hundumaa danda'uun, hundumaa beekuun, uumaa ta'uun maayinni waaqayyummaa inni jennu isa kanadha jechuudha. Inna Godhead inni jennu kun waaqayyummaa isaatiin attribuutii yookaan essensii waaqummaa isaa guutuudhaan eenyuun keessa buufateera jechuudha. Yesuus Kiristoos keessa yoom yeroo inni biyya lafaa keessa tureyyuu, yoom utuu hin dhalatiniyyuu, yoom erga inni ol butamee booddeeyyuu essence yookaan amala attribute amala waaqayyummaa isa jennu kanaan waaqayyo akkuma jirutti eessa keessa buufatee jira jechuudha. Yesuus Kiristoosiin keessa buufatee akka inni jirutu kutaan kun nutti dubbata jechuudha. Afaan biraadhaan gabaabumatti maal jechuudha kana jechuun Yesuus Kiristoos waaqayyoodha jechuudha. Amalli waaqayyo abbaa keessa jiru guutummaatti utuu nafin uumuunsaa, hundaa danda'uunsaa, hundaa beekuunsaa, hundaa arguunsaa hundumtu tokko iyyuu utuu nafin guutummaan waaqayyummaa waaqayyo abbaa keessa ture eenyuun keessa jira jechuudha. Yesuus Kiristoosiin keessa jira. Hafuura qulqulluu keessas jira. Godhead keessa ulfina jiru sana hundumaatu Yesuus Kiristoosiin keessa buufatee jira jechuudha. Afaan biraadhaan maal jechuudha? Gabaabumatti Yesuus Kiristoos maal jechuudha? Yesuus Kiristoos waaqayyoodha jechuusaati. Lakkoofsa 19 irraa kan argina. The last point Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 20. Kutaa har'aatiif qabxii isa dhumaa dubbifanna. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarse dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafa irratti waaqa irrattis nagaa buuseera jedha. Kanas konseptii tokko duwwaan isinitti hima. Isin waan biraa qayyabachuu dandeessu. Waaqayyo waan hundumaa karaa isaa ofitti araarse gaafa jennu jechi waan hundumaa jedhu kun maal inni kan jedhudha gaaffiin. Kanarratti yaadota garaagaraa jiru. Warri kaani dhala namaa qofa ofitti araarse kan jedhan jiru. Warri kaan immoo lakki uumamnis kufee ture manca'ee ture waan ta'eef uumamas ofitti araarseera karaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyoo kan jedhu jiru. Achuma keessatti immoo
daangaa qabaa yoodhuma ta'e yommuu fakkeenyaaf seexan nama waan hundumaa keessaa tokko ta'uu hin danda'u kan jedhan jiru. Maaliif carraan seexanaa isa dhumaati. Macaafni qulqulluun keessumatti Hisqeel boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irraa deebi'ee kana booddee carraa akka inni hin arganne waa'ee seexanaatii fi raajicha Hisqeel kan inni dubbate lakkoofsa 19 boqonnaa 28 irratti carraa araaraa seexan akkan kana booddee argachuu hin dandeenye waan dubbatuuf kutaan suni waa'ee Baabilooniin qabeeti natti fakkaata. I think waan hundumaa ofitti araarsisa jedhu keessaa fakkeenyaaf seexanni waaqayyotti araaramuudhaaf hin danda'u waan ta'eef limiitii qaba. Waa'ee uumamaa dubbachaa hin jiru. Uumama keessaa seexannis tokkodha. Seexannis uumameera waan ta'eef teolojiin jedhu hin jiraata. Sanas haa ta'u kana garuu isa jalqabaa wanti irratti walii galuu qabnu Yesuus Kiristoos dhala namaa hundumaaf hojii araarsuu isaatii akka inni hojjetedha. Dhala namaa hundumaaf utuu hin qodin maaliif gaafuma ergamni isaallee tarii kun yaadota gurguddaa biraanchii pirootestaantii gurguddaa lamaan warra nuuni kalvinizimii fi arminiyaanizimii jennu kan gargar qoodullee yoo ta'e tarii istaandii isin qabdan hin beeku. Warri kalvinistoonni yuunivarsaal atoonimentiitti amananii paarshaal atoonimentiitti amanuu Yesuus Kiristoos hundumaaf gatii biyya lafaan kaffallee namoota durfamanii yaadaan qabamaniif kaffalee kan jedhu filsifinaan yookaan argumentiin akkasii teolojiin akkasii jira. Warri arminiyaanizimii immoo lakkii Yesuus Kiristoos gaafuma dhufeeyyuu Waaqayyo tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallatee jedha malee warra tokko yookaan warra fo'ame jaallate hin jedhu. Hunduma jaallate hundumaaf ergame Yesuusii ilaa oolaa Waaqayyo isa cubbuu biyya lafaarraa fuudhu jedhame malee ilaa oolaa Waaqayyo isa cubbuu warra fo'aman irraa fuudhu hin jenne Yohaannis boqonnaan tokkos jedhanii warri arminiyaanizimii immoo deebisanii objectionii dhiyeessu. Sanas haa ta'u kana wanti irratti walii galuu qabnu aarsaan Yesuus Kiristoos kaffale biyya lafaatiif akka ta'e amanuun barbaachisaa natti fakkaata. Isa kana isin istaandii mataa keessanii qabaachuu dandeessu tarii fookasiidha waan ta'eef dinominashinii namaa tuquu hin barbaachisu waan ta'eef garuu walumaa galatti waan hundumaa karaa Yesuusiin ofitti araarsisa jedhu akka isin qayyabattan nan barbaada. Ofii kootii garuu ejjennoon adda irratti qabu tokko dhala namaa hundumaa karaa isaa ofitti araarsuuf mi'a araaraa godhee akka inni dhaabe lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 19 amma 20tti kan jiru irraas argachuu dandeenya. Ergaa araara isaa kana immoo akka inni nutti kenne nuun immoo ambaasaaddara isaa yookaan afaan isaa taanee akka nuun ergamnu Waaqayyo isinitti araarameera qalbii jijjiirradhaa gara isaatti deebi'aa jennee evaanjiilii hojjechuu akka qabnu kan nu jajjabeessuudha jechuudha. Lammaffaan Qorontos boqonnaa 5 yaadonni karaa argumentii ani sila kaasaa oole karaa kalvinizimii ka'u garuu yeroo baay'ee evaanjiiliyyuu hin barbaachisu. Namoonni yaadaan qabaman gara kana numa dhufu karaa sanas ta'u karaa kana irreversible grace yookaan ayyaana didamuu hin dandeenyedha. Ayyaanni Waaqayyoo teolojiidhu waan hordofaniif jechuudha. Sanas ta'u kana ani istaandiin koo isaan duukaa miti. Yesuus Kiristoos gatii biyya lafaa hundumaa kaffalee biyya lafaa hundumaa irraa cubbuu fuudha jedhame. Waaqayyo Abbaanis biyya lafaa hundumaa karaa Yesuusiin jaallate jedhamee barreeffame waan ta'eef aarsaa nama muraasaaf kaffalame akka inni hin taane arguu dandeenya. Walumaa galatti uumamni warra akka seexana jennu garuu Yesuus Kiristoositti araaramuu akka hin dandeenye yookaan karaa Yesuusiin Waaqayyotti araaramuu akka hin danda'in isa kana keessatti adda baafatanii darbuun baay'ee barbaachisaadha. Isa jedhu kaasuufidha. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu. Yeroo itti aanutti boqonnaa 1 lakkoofsa 21 amma 23tti yaada jiru wajjin qayyabanna. Yeroo itti aanutti immoo boqonnicha wajjin xumurra. Yoo Waaqayyo jedhee kana booddee seeshinii lamaan boqonnaa kana hin xumurraa jechuudha. Boqonnoonni warri kaan ammas hin dhedheeratan yaadotadha wanti kaasnu malee ichi wordii wanti qayyabannu baay'ee waan hin taaneef almost amma gara walakkaatti geessineerra Qolaasaayisiin jechuu dandeenya. Boqonnaa tokkodha. Boqonnaan bal'atu inni kaan baay'ee gabaabaadha. Walakkeessineerra walumaa galatti. Gooftaan isin haa eebbisu. Yeroo qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry.